har'a kun waan bareeda ajaa'ibaa qabadhee dhufa irra jira. Warroonni doolaarri baay'een harka jiru jechuudha. Biyya Arabaa irratti ulfaata. Waan isin naan jettan san galmaan ga'uudhaaf mana ajaa'ibaa kana kunu kan isin irra argitan kana. Senti kaaree laa ነው ያለው ሸምስ? ካሬ 250 irra jira. 250 ካሬ ላይ ነው ያለው። ያለቀ ቤት ነው። ወደ ውስጡ እንገባለን። 02 ነው። ከአስፋልቱ ፖሊስ ጣቢያ ትንሽ አለፍ ብሎ ኮብልስቶን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ በሩን እየከፈቱ ነው። የቀረው እዚህ የውስጡ ሸክላ ብቻ ነው። ይሄንን ቢስሚላህ ጀነያ ስራጀል ቀምና ያው እንደሚታዩት kunamma kutaa jalqabaa keessa shaaworiin hin jira, shinti beetiin hin jira, gaadaan hin jira. Kun hin banu ay kaffata. Ifaa qofatu afaa ifaallee xumuramee jira. Isinii xumuranii kana manni haarawa jechuudha. Akkuma argitanitti mana namni guddaan galu. Wow, banameeyyu. Kun saalooniidha. Saaloonii haga guddatu nummaan kunuyyuu mana kabajaan adabaan ijaaramee jirudha. Mana nama guddaati. Asiin gara luftan. Wow, kun kutaa bultiiti. Shaaworiin keessaallee hin jira. Akkam guddataa yoo dabba. Manni fincaaniitiif shaaworiin illee keessuma kana jechuudha kuni bishaan haala adda ta'een kan dalagamee jirudha. Maashaallah tabaarakallah. Bultii ijoolleeti. Adduma addaan keessumaan. Waaw. Kunillee keessumaan jechuudha. Ka maatiillee addaan, ka ijoolleellee addaan, ka keessummaallee addaan. Ka keessummaallee addaani. Kutaa meeqaa walii galatti? Kunillee addatti. Matbaxaa fi kushiinaa albaal godhachuu barbaadan manuma keessatti jechuudha. Haala adda ta'een keessa deemneetu ba'aan jirru. Kunillee bakkeetti harabaafatanii. Walumaa gala tokko, lama, sadii, afurii. Asittuu lama. Afurii. Shanii jaha jechuudha. Kutaa jaha. Lama jira. Lama moo tokko achi tokko. Shaaworiif shinti beetii fi kutaa tokko. Asuma keessattuu lama. Ajaa'iba rabbiiti. Diidaan illee yookaan alarraan illee akkan as deebinee kino kunillee jechuudha. Shaaworiif shinti beetiin ka alarraa bishaan waan hundi kun asitti yaa'u. Waan hafe abbatu isinii guutaa ifa hargaan hin galleeyyuu uumama wanti xiqqoo waan hafe amma manni Arabaa geeffamuu irra jira akka isin hin lufnee fi waan hunda xumuramee bismillah jettanii qulfii banattanii itti seenuu malee wanni biraa kan hin hafne abbaan miliyoona 4 jedha. Ani gadi dhiibaatuma jira 37 gatii dhumaatii sanii gadi hin gurguru jechuurra jiranii. Ayinoo yoo walitti dhiyaanneetiin hin jenne ammallee lammaffaallee isinii kadhadha jechuudha. Abbamaan waliin jirraa kunoo nama muslimaati. Manni illee mana eebbaan ijaaramee jiru eebbaan itti gala.